Egaa jijjiirraa maallaqaa akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaala isa jedhamuun biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaadhuma hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufa. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin illee biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaan waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa kana qabadhee dhufummaa akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Hooman riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa hiyyawaanii, paawundii, yuuroo, turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, paawundi sterlingii, Saawud Arabiyaa riyaala, Duubaa dirhaamii, Kuweet dinaara, yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa karee galuu hin hojjenne kanneen gaddaarra dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa dabalee yookaan qaalee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin garuu akkuma dheengaddaatti jira jechuudha. Kalee sanbata sila yookaan dilbata waan ta'eef hin hojjetanii garuu akkuma dheengaddaa akkuma gaafa sanbata xiqqaattee jira jechuudha. Geeddaramne jechuudha. Sanuma adumaan qabadhee dhufee malee sanumaa jechuudha. Maaliif namoonni baay'een koomentinanis kan karaa baankiitiin illee qabadu kotu waan jedhaniifan qabadhee dhufee jira jechuudha. Yuutuubii kana otoo hin taane yuutuubii isa jina jalaa dura gubate ture jechuudha. Naalaa badeen dura inni kun haaraa waan ta'eef akkasnaan jedhanii bakka isheen jiree ture jechuudha. Kanaafan guyyaa hundaa karaa baankiitiin illee gaafa na ture jechuudha. Karaa baankii qaqqajaree yookaan baankii Awwaash baankii qaqqajareetuman jechuudha. Karuma baankii silaa baay'eetu jiru biyyoota garaagaraa baankota garaagaraan qabadhee dhufeerraa akkasuma jedhe karaa baankii daldala Itoophiyaa tanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 7 jechuudha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalatiin birii 100 fi birii 58 fi saantiba 25 jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Ameerikaa doolaariin tokko birii 100 fi birii 28 jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 15 fi saantiba 47 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birii 91 fi saantiba 58 jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 3 fi saantiba 05 jechuudha. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 43 fi saantiba 07 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin Duubaay dirhaamiin tokko birii 34 fi saantiba 85 jechaadha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiba 23 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birii 34 fi saantiba 13 kan itti aanu Hooman riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 10 fi saantiba 94 kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 16 fi saantiba 87 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin dinaarri Kuweet tokko birii 400 fi birii 10 fi saantiba 19 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin biriin Kuweet tokko jechuudha. Kan itti aanu Bahareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 20 fi saantiba 17 Joordaan dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii
23 fi saantiba 04. Kan itti aanu chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 03. Kan itti aanu Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 62. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 55. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin paawundi sterlingiin tokko birrii 100 fi birrii 70 jechaadha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 12. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin yuuroon tokko birrii 100 fi birrii 45 fi saantiba 45 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha guyyaa irraa. Kan itti aanu koroonidha. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 63. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 06. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko birrii 3 fi saantiba 17. Yemen rihaaliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 28. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiinis ta'e karaa baankiitiin kana fakkaata jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin biyyoonni 7 gabaabumatti kanaan sharafamaa oolan yookaan jijjiiramaa oolanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jechaadha. Joordaanii fi Beerut fakkeenyaa fi birriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara miti jechaadha. Kan fudhattan doolaarii ta'a jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Limneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Limneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Paakistaan guyyaa har'a 0 saantiba 56 jechuudha. Birrii Itoophiyaa tokko guutuudhaaf ganaa saantiba 44 tanqataa jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti warroonni biyya sanaa jechuudha Beerut jechaadha. Beerut yookaan Limneen isinillee doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Fakkeenya warroonni Joordaan jirtan diinaara miti. Warroonni immoo Beerut yookaan Limneen jirtan immoo paawundii miti jechuudha. Paawundiin baay'eetu jira. Paawundiin Beerut garuu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan Ameerikaan doolaarii tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 25 herreeggattu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechaadha. Fakkeenyaaf immoo karaa baankiitiin yoo ergattan baankii keessa baankii daldala Itoophiyaatiin yoo ergattan jechaadha. Guyyaa har'aa warroonni Beerutii fi Joordaan jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 28 herreeggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Birrii biyya sanaaf akkuma jedhee warroonni Joordaanii diinaara miti jechuudha. Akkasuma immoo warroonni Beerutii yookaan Limneen paawundii miti jechuudha. Paawundiin biyya sanaa akkuma jedhee baay'ee xiqqoo sila ta'eefu salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama asirratti doolaarota 3 maqaa jedheen jira. Kanaada doolaarii jedheen jira. Awustiraaliyaa jedheen jira jechuudha. Ameerikaa irra jedheen jira jechuudha. Isa keessa garuu isin fudhattan Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha salphumatti. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha.
Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii eebbiseetu beekooroo jedhu hin gubatee jechuudha. Jala deleeti ta'e kun yuutuuba haaraadha. Warroonni maatii san jala naaxaatanii turtan jechuudha. Yeroo hunda koomentiin illee guyyaa hunda karaa baankiitiin nutti himi karaa baankiitiinis naan jechaa turtan jechuudha. Kunoo karaa kanaan dhufee tanas jira jechuudha. Amma immoo inni sun sila badeefu inni kun yuutuuba haaraadha jechuudha. Haaraa dhiyoodhumaan banee jechuudha. Inni sun na jala badee jira. Kanaafuu warroonni duraan maatii naaxaatanii turtan isa kan jira. Maatiin haa taas subscribe share like naaf godha yeroo viidiyoon koo isin bira ga'ee isiniin jedha. Gabaabumatti viidiyoon qabadhee dhufe irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.